Yoo nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu bakka jirtan hundumaattiyyuu hordoftoonni deebiituu fi biyya alaa fi biyya keessa kan jirtan hundumti keessaniyyuu bakka jirtanitti araarri Waaqayyoo, jaalalli Waaqayyoo, nagaan Waaqayyoo hundumtuu isiniif haa baay'atu isiniin jechuun barbaada. Egaan daawwattoota keenya har'a guyyaa har'a kanatti waan tokko dubbachuun barbaada. Dhalli namaa yeroo kanatti yeroo baay'ee komii Waaqayyoon komatu malee galata inni baay'inaan Waaqayyoof dhiyeessu hin jiru. Haala kanarratti wal qabatee waan tokko dubbachuun barbaada. Haga xumura sagantaa kootti na waliin turaan affeerraa kooti. Egaan daawwattoota koo guyyaa har'aa kana kanan sagantaa maal nuti yeroo hedduutti Waaqayyoon komachuu malee Waaqayyoon galateeffachuu irratti xiyyeeffannaa hin goonu waan ta'eef yaadni kun keessa koofnaanii anis akkan dubbadhu ta'ee egaan daawwattoota keenya sagantaa kanarraas waan hedduu akka baratan nama taanee haga jirrutti wantoota hedduutu nu barbaachisa. Haa ta'uyyuu malee garuu yeroo baay'ee Waaqayyoon komannaa garuu Waaqayyoon immoo galateeffachuu amala godhachuu isa jedhamu kana galateeffachuu irratti amala godhannee hin jirru. Nuti kan keessa keenya baay'atee jiru yeroo hedduu komii adda addaati. Waaqayyo maaf akkana na gootee, carraa koo maaf akkana gootee, maaf jireenyi koo akkana ta'e kan jennu yeroo baay'ee Waaqayyoon komannaa. Garuu Waaqayyoof galata dhiyeeffachuu galata dhiyeessuu fi yeroo hedduu irratti fokas hin goonu irratti hin xiyyeeffannu. Haa ta'uyyuu malee darbinee Waaqayyo galanni siif haa ta'u hin jenna. Haa ta'uyyuu malee inni iyyuu bu'aa guddaa qaba. Garuu immoo nuti yeroo hedduu gadda baay'isnee yookaan komii hamma baay'isnu galanni baay'eetu jira. Isa kana immoo garuu sammuu keenya keessatti hin irraanfanna. Maaf irraanfanna laata? Isa kana itti yaaduu qabna dhaloonni keenya. Yeroo baay'ee Waaqayyoon galateeffachuun dirqama. Kan nuti yaaduu qabnu mee uumama Waaqayyoo akkaataa inni ittiin nu uume kana hundumaa isaayyuu Waaqayyoo akkaataa inni jaalala isaa nuuf baay'isee nu uume kana mee nan dubbadha. Jaalalli Waaqayyoo nuuf baay'isee yeroo kanaan nu ga'e yeroo hedduu dhiifama isaatiin Waaqayyo har'aan nu ga'uun isaayyuu wanta guddaa tokkodha. Kanaafiyyuu nuti nama sekendii tokkotti lafa kanarraa deemuu dandeenyudha waan ta'eef garuu Waaqayyo immoo jaalala isaatiin nu eegee dhiifama isaa nuuf baay'isee isa bitaa fi mirgaan nutti marsu hundumaa hafuura seexanaa nu waraanee nu balleessuudhaaf jireenya keenya lafa kanarraa balleessuudhaaf jireenyi keenya akka baduuf Waaqayyo wajjin akka hin jiraanneef isa hojjetu yeroo hundumaa Waaqayyo nuuf rukutee dhiifama isaa nuuf baay'isee kan seexan nu himata seexanaa kana hundumaa isaas harkatti cabsee cubbuu keenyas nuuf dhiisee yeroo kanaan araara isaatiin asiin nu ga'e. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyo mee qaama keenya kana qaama miiraa keenya kana hundumaa gaafa ilaallu Waaqayyo gatii tokko kan falaatu hin jennu. Qilleensa oksijiinii nuti amma fudhannu kana kan daqiiqaa tokko keessatti namni yoo dhabe du'uu danda'u Waaqayyo gatii nu gaafanne. Tokko isa kana. Gurratti dhageenyu Waaqayyo gatii ittiin nu gaafanne. Ija ittiin ilaallu Waaqayyo gatii ittiin nu gaafanne. Miila ittiin deemnu Waaqayyo gatii itti kanfalinu hin jenne. Arraba ittiin dubbannu gatii itti kanfalinu hin jenne. Ilkaan ittiin caccabsinee nyaannu kana gatii itti kanfalinu hin jenne. Harka ittiin qaqqabannee ittiin hojjennee jiruu keenya geggeeffannu Waaqayyo itti kanfalii gibira itti kanfalii kana godhinu hin jenne. Toluma nu badhaate kan Waaqayyo toladha. Kanaaf iyyuu nuti gaa maal jechuu qabna faarfannaa 123 gubbaa irratti akkana jedha. Waaqayyo waan guddaa nuuf godhee argisiise nus immoo warra gammachuu hin taane jedha. Akkas jechuu qabna. Waaqayyo wanta guddaa nuuf godheera. Wanti guddaa inni nuuf godhe immoo Waaqayyo jireenya keenya kan ittiin geggeeffannu nuuf kenna. Inni sirrii. Garuu Waaqayyo waan guddaa kan inni nuuf godhee nu agarsiise nuti jireenyi keenya nagaa taanee nuti jireenyi keenya isa wajjin nagaa taanee nuti qaamni keenya nagaa taanee jiruu keenya iyyuu geggeeffachuu akka dandeenyuuf isa nu dandeessise Waaqayyoon galateeffachuun dirqama nurraa eeggamudha jechuudha. Kanaaf egaa obboloota koo obboleessa koo obboleettii koo abbaa koo haadha koo kan taatan hundumti keessaniyyuu Waaqayyoon galateeffachuu baruun dirqama nuti ta'aa jechuudha. Yeroo hundumaa komii yoo kaasne hin ta'u. Gaafa nuti komii kaasnee gungumminee dudubbannu diina keenya gammachiisna. Diina keenya gammachiisuus hin qabnu. Garuu nuti yeroo hundumaa immoo fuula Waaqayyoo dura dhaabbachuun dirqama. Oolmaa Waaqayyoon nuuf ooli dudubbachuun dirqama. Galateeffachuun dirqama. Kanaaf obboloota koo yeroo baay'ee nuti komii adda addaa kaasnadha. Komii nuti kaasnu kun immoo wanta biraatti nu oofa malee dabalee wanta Waaqayyo nuuf dabalu yookaan immoo eebba Waaqayyo nuuf dabalu nuuf hin fidu. Gungummiin iyyuu saba Israa'el iyyuu gungummiin guyyaa 40tti galuu kan qaban gungummiin isaanii waggaa 40tti ta'e isa kana ilaalaa. Kanaaf obboloota koo yeroo hundumaa Waaqayyoon galateeffachuun dirqama. Argannus dhabnus dadhabnus jabaannus beekamnus wallaallamnus yeroo hundumaa Waaqayyoon galateeffachuun dirqama. Kan arganne irratti galata kennee Waaqayyoon galateeffachuun dirqama obboloota koo. Oolmaan Waaqayyo nuuf oolee oolmaa guddaadha. Oolmaa dhangala'oo dhiigaati.
Kanaaf gaanti immoo kiristaanonni warra gammachuu ta'an Waaqayyo waan guddaa nuuf godhe agarsiiseera. Nus immoo warra gammachuu hin taane jedha. Waaqayyo wanti inni guddaa inni nuuf godhe keessaa jiraannee lubbuun keenya foon keenya iyyuu wal keessa jiraatee akka nuti hojjennee jiraachuu dandeenyu iyyuu akka nuti sochoonee ol jennee tarkaanfannee adeemnu iyyuu kan godhe isa. Kanaaf iyyuu Waaqayyo waan guddaa nuuf godheera. Ati jiraachuun kee iyyuu waan guddaadha. Har'a ga'uun kee iyyuu waan guddaadha. Oksijiinii namni hojjetee, oksijiinii namni meeshaa tokko keessatti waraabee mana yaalatti kan agartan sa'aatuma yookaan daqiiqaa tokko keessatti isa dhabee namni du'u. Waaqayyo garuu amma har'aatti oksijiinii hin banne kan oksijiinii nu waliin turu kan amma lafa kana jiraannutti oksijiinii cimaa, oksijiinii amansiisaa kan ta'e Waaqayyotu nuuf kenna. Isa kanaaf Waaqayyoof galata hin jenne garuu. Kanaaf iyyuu gaafa nuti Waaqayyoon galateeffachuu barru seexanni nurraa fagaachuu qaba. Dhabuu keetti gaafa nuti Waaqayyoon galateeffattu eessaa Waaqayyoon galateeffataa jira. Waaqayyo immoo akka waan tokko siif godhu waan beekuuf seexanni naannoo keenyaa hambata. Kanaaf iyyuu obboloota koo Waaqayyoon galateeffachuu baruun dirqama hin ta'a. Gaafa Waaqayyo mana nuuf kenne yaa Waaqayyo mana kana naaf kenne jettaa galanne siif haa ta'u. Hin jennu baay'inaan. Baay'een keenya hin jennu. Maal jennu? Manni isheen kun natti dhiphattee kan biraa manni naaf haa kennamu yaa Waaqayyo. Siif kenna Waaqayyo garuu kan argatte xiqqaa argatte irratti Waaqayyoon galateeffadhu. Adeemsa kee keessatti Waaqayyo wajjin mari'adhu. Namatti hin hinaafin. Amma kamis haa ta'u namni daandii karaa isaa gaafa inni deemu wanta hin taane yookaan immoo wanta jibbisiisaa irra gaafa inni adeemu gorsi garuu namatti hin hinaafin. Hinaaffaan jireenya dhala namaatiif barbaachisaa miti waan ta'eef. Walitti hinaafuun. Jaalala waliif qabaachuudha malee walitti hinaafuun hin ta'u. Waaqayyo jaalala nuuf qabu irraan kan ka'e fannoo irratti ol ba'ee dhiiga isaa lolaasee du'ee du'a mu'ee ka'ee mirga abbaatti ol ba'ee ammoo deebi'ee jaalala waan nuuf qabuuf deebi'ee nu fudhata. Kanaaf iyyuu egaan anaan baay'ee na ajaa'iba yeroo hedduu kun jaalalli Waaqayyo nuuf qabu kun jechuudha. Yoo nuti balleessine mucaa koo dhiisi kun isiin ta'u kun daandii fagoo sinuuf jedhee nu gorsa. Kanaaf Waaqayyo gaa akka jiraannuuf jaalala isaati waan ta'eef yeroo hundumaa galateeffachuu qabna. Gungumuu hin qabnu. Gungummiin jireenya keenyaaf bu'aan qabu kan jedhu. Guyyaa har'aa keessatti gaa anamma kana dubbachuu kanan barbaadee fi jireenya keenya keessatti Waaqayyoon galateeffachuu amaleeffachuu qabna. Kan arganne irratti Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Damoota arganne irratti Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Hojii biizinasii hojjenne irratti Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Barnoota yookaan immoo qabxii dhufe irratti waqtitu na gargaare sammuu naaf kenne jennee Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Kan caalutti ce'uudhaaf Waaqayyoon galateeffachuun dirqama ta'a jechuudha. Namni iyyuu gaafa waan tokko siif godhee ati galateeffachuu baattee yookaan immoo galateeffachuu dhiisteetuma callitteetuma waan tokko oolmanni siif oolli sana callittee yoo dhiistee maali namni kun galata nyaatu maal namni kun galatoomillee namaan hin jedhu kan jedhu nama komata. Waaqayyo garuu waaqa guddaa waaqa lafaaf samii kana uume galateeffachuu qabna. Garuu guddummaa Waaqayyoo ibsuu hin dandeenyu Waaqayyo guddaadha. Kanaaf iyyuu gaa obboloota koo obboleettii koo karaa toora yuutuubii deebii tuubiitiin hamma daawwachaa kan jirtan waan hedduu akka irraa barattan nan abdadha. Yeroo hedduuttis wantoota akkanaa wantoota garaagaraa qabadhee nan dhufa. Garuu sheer gochuudhaan yeroo keessan biraan akka geessan abdiin qaba. Isin gaa obboloota koo biyya keessa kan jirtan biyya alaa kan jirtanis bakka jirtanitti hundumaattuu Waaqayyoon galateeffachuu amaleeffachuu haa qabaannu. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu obboloota koo. Bara baraan ayyaanni Waaqayyoo isin faana haa ta'u isin jechuu barbaada. Guddaa galatoomaa Waaqayyo isin faana haa ta'u nagaadhaa.